Saniif rajmiin maali jennaan akkamitti cafakan? Nama zinaa dalage osoo hin fuudhin nama zinaa dalage. Maaliif dhibba gara baatii wanni godhaa jedhan? Akkasitti beene jechuun obboloowwan kiyya. Amma isinii galee akkatti beeynu qaama ganda keessaa kanaa mi'a. Hulushulushii kanaan hulluqulliqqii kanaan hulluqulliqqiin beeku. Seera bakka tana faati ilaalani noo. Bakka tana faati ilaalanii bakkitu yoo dhokkoo taate. Seera bakka tana faati ilaalanii yoo bakkitu dhokkoo taate hin qabdu. Saayinsiidha kun saayinsii. Saayinsii gaddaa nutti nimi. Saayinsii kutaa shanii koomee ilaala. Koomee ilaala. Koomee ilaala maalii ilaala jara isii kanaan duubaan maalii ilaala. Dhiisi kun saayinsii faranjiiti. Shari'aa sitti maal jirra nuti. Ammas obboloowwan kiyya warroonni ijoolleen hin jirtu dubrummaan maalii hin jirtu jettan soba kun soba guddaa tarabbitiise ma jirti. Himati attan guddoon ijoolleen guddoo yoo tiisite waggaa 30 jirti tarabbitiise. Mara walitti qabdanii hin jirtu jedha. Itti dawwalan ammas. Angaafiin qabu. Ustaada. Sila namni maal wala wala bata jara nawoo jalaa kaasii Istiidhaa. Hada wala wala jedhani. Ustaada gaafiin an qabu. Dubartii ansoolaa adii afaniiti beekani. Khadiiraa akkamii beekana. Dubartii ansoolaa adii jala kaayanii ugguu dhiigni achirra bu'e akkasi beekani. Khadiiraa akkamii beekan. Sila namni maa dawwalaa jira barbaatii namni dawwalaa oola maal jettu? Dubartiidha ansoolaa adii afaniititi ugguu dhiigni bu'e akkasi beekanii mi. Khadiiraatu akkamii beekan. Ansoolaa gurraacha. Akkasi beekan. Gurraacha afanii. Akkasi beekan. Khadiiraatis ni beekanii jaani akkamii beekanii dhagaa ayi. Faami galatoon mangisti kiyya bakka bu'uuf deema. Waan na iteef. Yaa sheekaa gaafachee sheekaa qurxummiin darbaaf jee daandii kee achiin bade. Saamni kiyya sheekaa bara boru jedhe. Boru jettee ko? Faami natti jibakiyyaan waan gaare waataan senne wala. Si eega wallahi. Wallahi waataan senne kiyya na wani nangolini. Boru adeemu jala sheekaa boraa barbaadu. Ayy. Faami ufuma wallahi deengeda kiyya waan Ayye nagatti galatoma. Ayy. Ayye. Assalamu alaikum warahmatullah. Kanyo dire kanyi guddaa sheekaa gaafachisee qote mati alla kanyi guddaa abdii kume. No kanyi miti gaa isaatu jedhemi. Wa alaikum salaam. Isaatu dhiirinis dubrummaa qabaa jeega. Awa galle afne laalla kafirra. Saniin jaawar. Namni asdara jirtan. Onne kooyina takka ergaatii onne gubbaa sattuqaa nama dhibba takka membara ta'uu qaba. Namni mana kanaaf membara ta'a. Onne xiqqoo kooyina xiqqishee tokko darbaa. Ilillii takka jechuudha. Onne sattuqaa gama gubbaa bakka 16 san membara ta'af. Namni hangi asdala jirtan kuni sheeshee nama gubbaarra jiru san fooloo naa godha nama 70 fedha. Kuma godhan seenuudhaaf nama 70. Namni asdala jirtan nama 270 nama 270 kanarraa nama 70 mee anaaf ja'a if qabaate kuma godhan naa gacha sheeshee kana. Gama gubbaarra tokkoffaarra jira gisee kana bantan tokkoffaarra jira. Nama 70 hafe kuma godhan galchuudhaaf. Mee yoo ka walla geenyu ta'e kuma godhan naa gachaame. Maal Namni 70 fooloo godhaate kuma godhan naa gachaame. Maa itti abdii. Itti bufe abdii. Follow kan kee banta. Laa fooloo guyyaa miti. Shee nama achi gubbaa jiru kan nama 70 hafe yoo dhugumaan sagantaa mana kanaa jaallattan. Yoo dhugumaan sagantaa mana kanaa jaallattan namni sagantaa mana kanaa iddoo bareechaa deemu jiru tokko isaa
follow godha nama torbaatam kuma kudhan galcha godhee fi jira kun waan inni. yaa shee nama torbaatamii hafee nama kudhan seenuudhaaf nama torbaatama kana kuma kudhan naqame tokkoffaarra jira yoo dhugumatti wal jaalladhe yoo jaalladhe godha hangasuu abdii kumee haasoo Taappii gubbaa jira kun achi dhaqaati iskiriin mataa gubbaa san tuqaati. taappii gubbaa jira ol bee ol baastee noo. taappii gubbaa jira nama torbaatamii hafe nama 64 hafe nama 64 hafe namni 64 nama 200 kana keessa dhabamu nama 200 kana keessa mee follow godha Yaa godha dafa wal faana namni dhibba kuma kudhan galchaame ammuma kuma tokko 35 jira yaa nama 65 hafe 65 hafe kuma kudhan galchaame inni sirriidha isin eegaa jira daqiiqaa takka keessa seentanii godhu dandeessan sheekaa roobitiin deebi'a abdii kumee maayikii inni kannaa fi haasa'u godhaa kuma kudhan soddomii saddeetee jira nama 60 qofa hafe kuma kudhan naa galchaa sapiraayisii qaba yoo kuma kudhan har'a seene sapiraayisii qaba sapiraayisii isaa asitti sapiraayisii qaba kuma kudhan galchaa nama toppiirra jiru sana fati nama maqaa keetiin mee namni kudhan haa follow godhu maqaa keetiin achumaanuu ollumaan gamee siyaasoo ina haasoo isaati isaa dhage. Afachu mee maqaa kiyyaanii nam tokko nama meeqarra jira manni mee afachuun ilaala. 40 jira please namni kun maqaa kiyyaan please yooni jaarsummaan nu dubbadhu bakka araaraatitti illee nu argami wal dhibdee keenya illee nu araarsii akka nu gidduutti garaagarummaan hin uumamne nu faana deemi bakka jirrutti naan jettan please namni kudhan arabannaa taachuu isin kadhe Oromoo tana kadhatanii waarraan dhabanii isin kadhe har'a nan kaaffachiisinaa kaa yeroo calqabaatiif kadhaa akkanaatitti seeni takkaa namaafillee waa kadhadhee illee hin beeku akka itti nama kadhatanis hin beeku wallaahi wabillaa dhugumaa bare anis takkaa kana deebi'u garuu gurbaan kun nama fooloon isaa kuma kudhanii malee kudhanii oliin malee kuma kudhanii gadiitiin amma namni kudhan maqaa kiyyaan hangammaa namni tokko hin goone innaa lillaahi wa kadhama kiyyatu hin taane moo akkaataan itti kadhatutu siif hin taane so namni kudhan dafaati nama 40 jira manni jechaadha lakkoofsi diigitiidhumaa 40 jira 40 50 godha maqaa kan kootiin jechaadha maqaa kootiin 50 godha dafaame mee daddafaa kaa ummata gara laafeeyyi ummata miskiina ummata waan jiran hin tole namaa jechuu malee dide namaa jechuun beeku ummata gara laafessa wallahi oromoo jechuun moo oromoon ambayyuu guddisaa bara gaafa teedii afroo irra cufaa riippoortii godhaa jedhaniiti yuutuubitti achi ergine dhukkee itti kaasee sabiskiraayibiini ardiin girgirooftee bara guyyaa tokko keessa viiwun isaa miiliyoona meeqa gadi seene oromoo gara laafessa moo wallahi garaan jabaatu bara fooloo kana wayitti qabalan isa waan takka itti qabalan namni 50 zala ka fooloo isaa hin qabne hin jirtanii namni 50 namni fooloo ishee hin qabne ishee jechuun baara hin jiru taa bara ishee ka toppii irra jiru san fooloo godhame nama 60 qofaan fedha namni fooloo isaa hin qabne fooloo godhame sapiraayis nu godhame kuma kudhan galchaa sapiraayis nu godha daqiiqaa takka bilaashii faamiitti fooloo godhuun bilaashiitti bilaash foolooni mee sapiraayis nu godhame kuma kudhan galchaa shee kan jedhu bara shee gubbaarra jira sapiraayis nu godhame kuma kudhan daqiiqaa takkatti shee karoo beeyoon deebi'a daqiiqaa takkatti kuma kudhan nu godhaa ummanni kunniin ummata fooloo namni irraa hin qabne namni irraa qabu irraan deeffatina ammoo akkas godhaa jennaan irraa deeffattanii nun qaanfachiisinaa kanumti irraa hin qabne fooloo godhaafi lafaa kaa harka maal taatan namni dhibbaaf nam shantam godhaame nam shantam namni shee namni toppii irra jiru sirraa fooloo hin qabne fooloo godha anaaf jaabe naboon saabe anaaf jaa hawaati mee kan afaan beektuun kadhume
yaamee anaaf jaame nama afurtamii lama taatan nama lama idaamee mee fooloo godhaa nama shantamii fedha nama shantam nama dhibbaaf yoo jirtan nama shantam osoo hin deemne fooloo godhaa. lakkoofsa sadi barreessi jedhee mee sheesheedhaan barreessuu Galagaala jira goba yaa goban harkaa waa dalagu jira mee namni shantam fooloo godhaa mee dafaa kaa Toppii kanarra kana seenaa namni shantam nama shantamii fedha nama dhibbaaf yoo jirtan nama cinaan keessan fooloo godhaa namni fooloo irraa hin qabne. Fooloo godhaa mee durarra jirtan. Yaa iftus godhaa fi dura shee kana kuma godhannaa galchaa. Nama 70 hafee nama 60 hafee nama 50 hafee nama 50 Faami. nama 50. Shee ol na harkisime anaa hojii gaafiin qabaa fi ni dhokatee bariinni. Yaa dalagaara jira dalagaa wanni harkiseen ture mee namni dhibbi takka yoo kuma godhan ta'e ol seena kuma godhan godhaame. Xiqqoo irraa dhaabii fooloo godhuu kana xiqqoo irraa dhaabii inni olaa seenu xiqqoo. Yaa namni as jala jirta mee fooloo godhaa jetteeni umaa ifiif suuta guutaa umaa akkasittis. Ni beektaa. No ani inni naan jenne bar nam gurbaan kun nama jabaa keenya nama hawaasa Oromoo kana manguddummaa fi waanuma hundaanuu wala karaa gargaarsaatti wala giiftaraan wala waan hundaan nama hawaasa keenya kana gumaacha guddaa godhuuf jiru nama fooloon isaa 10,000 olii maleeni 10,000 gadi taa'uu qabu jabaa namaati. Andugatti hedduun bakka guddaa qabaa fi osoo kiyyarraa achi fuudhamee halluu bintaate yaani ifirraa fuudheetiin kan naaf cinaa kiyya kanneefitiin kasaarraa fudhan sadifuun anaaf jettanii fooloo naa godhaa fi nama 50 naa godhaa fi yaa nama 50 hafee kuma godhan seenuuf namni kun nama bakka feetanitti illee isinillee sappoortillee isin godhu bakka feetanitti yoo gastii banattanii yoo tapha qabaattanillee nama sappoortii isin godhu. So she follow godhaa namni zariirtan akka sifatii kiyya namni hundi keessanuu abdii kumee illee gabbu'e haasoo akkarratti dorgomeessi abdii kumee ida'an jirtanii Alex Salaanti Laarkaati. Mana kanaaf membara taa'ee Fati Alex Salaanti Laarkaatu ani shee kana fooloo irraa godhaa jira keenya nama tooppiirra jiru nama takkaa idaamee jira nama 50 fedha nama 50 nama hanga kana keessaa nama 50 kuma kudhan seenuu qaba edana kuma kudhan fooloo naa godhaa shee namni asirra hundi keessanuu nama tooppiirra jiru shee fooloo godhaame nama 50 fedha nama 50 nama 50 fedha namni asirra jirtan. Shee namni azara jirtan hundi keessanuu fooloo naa godhaa. Fooloo naa godhaa namni shee azara jirtan. Fooloo keessan isiniin deebisaniis shee fooloo naa godhaa nama kuma kudhan kabajaa na godhaame. Arrumaan isin gaafadhe takkaa fooloo kiyyaaf isin gaafadhee beeku arrumaan isin gaafadhe isaaf fooloo naa godhaa kuma kudhan naa galcha namni azara jirtan. Takkaa isin gaafadhee beeku fooloo. Kookii. Yaa. Waa'ee bu'ee fooloo goone bar. Yaaf nama 50 fedha nama 50 fedha nama 2 idee nama 3 idee fooloo godhaa nama 50 fedha nama tooppiirra jiru shee kuma kudhan naa galchuu qabdanii haa namni as jala jirtan daqiiqaa 2 keessatti kuma kudhan galchuu dandeessanii namni fooloo isaan qabne gara sagantaa biraatti dabaraa. Yaa kookii duta garaagalatooma fatii hundi keessanuu baay'een isin jaalladha baay'een isin kabaja. Ash galatoomaa isinillee. Galatoomaa itti tola. Ayya. Ustaas fatii as deebiin
anga fatin asdebu me follow na gula me استاذ فتي غيا فاهمي ما يا أنا اسمه بس تجار لها والكوا قاعدة بقولون تبنا هم بودا لقرا أبشر يعني إسقنا ما نخير من دي ترى بروز دلقا دا فرين بالجيف الديري يقول لك إني قاتي يوني في شجراتي أي الجيف أي قلت نمني نزلت فولو قدا شيء نمني نزلت فولو قدا نمني نزلت فولو قدا نمني نزلت هاي نستيو سفونا إورن ما في عنها هاي ستة الحمد لله تمام. تمام والله تمام يا حلوين احنا كويسين. خلاص ودي قيمة ديلينا يا ما يستلي. كم فورد وقادنا ولا سجرينو guys hundi qaysano taabtaa wada guys everyone namni hundi qaysano وين إبراهيم؟ guys إبراهيم يجي بعد شوية أنا بكلم بعد شوية يجي وعليكم السلام. طيب guys جراعة let us go hundi qaysano شاشة. طيب وين الشاشة؟ هدى حالك يا هدى. ايه سامة يا هدى. فشانا جايز ختمي بنقوي. لا هدى إيه ورا نونو هدى ما عندي. إيه ورا نعمل دايساتها هاي. يا إلهي ويلك كلهم. guys hundi qaysano وحسب taabtaa wada هاي مو ذا ساري السخة سوري. guys namni hundi qaysano كاس ساجو كبس الرجل. هدى شاشة. guys hundi qaysano taabtaa wada screen taabtaa wada هدى ما انطف شام حوطة. أحمد screen taabtaa wada ما أنت سحبتي تتكلم بجوج عنه بالبضن يعني. لا meesha foora in ay saarta bur iyo dhigto sankeyga aroor aan dhanna xasaasiyad ay ku cus. waa foori shata. screen taabtaa wada هلا لو قيدي بتنا هذه taabtaa wada مسرحوا هذه ندوس ترتيبه يدي فوري هلا لو قيدي بتنا screen taabtaa wada baafadha abdu qaysano yoo screen taabtaa bingoone baafadha iyu nama torbaadamii azara jirtan namni torbaadama qono screen yoo taabtaa bingoone baafadha najala jiraachuun nan fayyadu yoo screen taabtaa wada ما أبغى الأبيض هذا. غير اللون بعدين. taabtaa wada ندمها taabtaa wada دورة لا ما دورة دكنا حسن. ustaada qaysan qabajaatti godha ustaada qabajaatti godha bareedduu thank you wallah كاس جالك شنو فائدة. illi afur namni adda addaa illi afur qannaa عاو أورما العياري وين كان يتبادنا من اللي دينا لكن مرة أسرع عيارنا namni adda addaa illi afur أفر كاس أفضل. ليه تشد أحسن. أوه هذا بحسن ما شاء الله. أي وأنت نقول واسمتي. Anti sajo beredu thank you قصدي يا صندوق قصدي قاعد لا بحصده بالله واحد كبير بسم الله بحصدي أصحاب وحيدا صديق قاعد بدهم يجوعان من خليه قانا ما ناس دقيقة. guys namni azara jirtan على دبل كم فائدة هي تشوفوا. أوه دبل مفتوح. namni follow godha namni azara jirtan follow godha nama azara jirtan hundi qaysano sajo رسنا إلها تيابنا. follow godha lamaan bayisa double guys على دبل كوفرية هي. guys double ليه تشتغل كنا بعيرنا هل كنا إيمان. guys ما أقول عرنا. صدق. أوه خلاص وافقت. thank
you خلاص واي شنكم واي نو حبيبتي صدق كنا كعيارنا شنكم في عينك ان شاء الله وانت شنكم ما كنت شري كنا ما كل شنكم ما كان انا اسل عيارين واي كاس حتى ولو هذه شنكم لا يا قبيدة إذا تجيبين الفوارد ومستا كنسل ما هي كاس شنكم عادة خسرتي لكن من عيستي لو ذنب بنا شنكم كعياري سن طيب هذا الشيء ما تخاف مشكلة ودو ما تخاف بس لكن يا